Ammas irra deebi'uudhaan bagattiin singe bagattiin nuge isiniin jechuudhaan kunis jira miidiyaan istiidiyoo isaarraa alatti imala isaa gara handhuura biyyattii kan taate magaalaa Finfinneetti imaluudhaan keessummaa tokko qabatee isinii dhiyaateera. Marree turtiin keessan wajjin haa ta'uun immoo affeerra keenya gamanaatiin kunis jira. Yaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan turtan. Yaana du'a kaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bara 2018 baga isin gahe. Baga walumaan gahe. Daawwattoota keenya wal bara maqaa keessanii fi haala guddina keessanii. Yaa galatoomii ani Gololcha Baallee Goobanaa jedhama. Gololcha Baallee Goobanaa kibba Oromiyaatti naannoo Gujii aanaa Dugda Daawwaa ganda Burqituu Magaadaa yookaan lafa Gololcha Ila Burraa jedhamtu dhaladhee guddadhe. Ganda Burqituu Magaadaa yookaan lafa Gololcha Ila Burraa jedhamtu dhaladhee guddadhe. Akkuma umuriin kiyya mana barnootaa ga'een jechuun danda'u umuriin kiyya eegee guddatee waggaa 11tti mana barnootaa galeessaa haala qabatamaa jireenya naannoo keenyaatti wal qabatee carraa mana barnootaa baay'inaan hin jirreen naannoo waggaa 10 na fakkaata mana barnootaa akka gale kutaa tokko achi kaasee ani haala jireenya kiyya mana barnootaa Catholic Mission Dhaddiimitti baradhee godina Gujiitti baay'ee gara godina Booranaatti Dhaddiin baadiyyaa keessatti baradhee haga kutaa tokko haga 8 achi baradhee achi Hawaasaa Komboonii baradhee digirii kiyya tokkoffaa Yuunivarsiitii Finfinneetti baradhee kiyya jalqabaa Yuunivarsiitii Finfinneetti baradhee maastarsii lammaffaa biyya Awurooppaatti baradhee Xaaliyaaniin baradhee amma immoo yeroo ammaa PhD Educational Leadership and Policy koorsii fixee yeroo ammaa qo'annaarra jira kaadhimamaa PhD jechuun yeroo ammaa. Egaa nama kabajamaaf jaallatamaa kaadhimamaa PhD obbo Gololcha Baallee wajjin turtii taasisna ammas turtiin keessan wajjin haa ta'uun affeerraa keenya gamanaati. Gara gaaffii keenyaatti deebina. Isin namoota keessumaayyuu barnoota baay'ee akka jaallatanii fi dirree barnootaa babal'isuu keessatti gaheen keessan guddaa akka ta'e quba qabna. Kun akkamittiin ta'eme? Yaa baay'ee gaarii an barnoota baay'ee jaalladha. Barnoota akka jaalladhu na godhe waan guddoo lamaaf sadi. Tokko haala barnoota kiyyaatti wal qabataa, haala jireenya kiyyaatti wal qabataa, haala mana barnootaa angaalee wal qabataa, haala mana barnootaa itti baradheeni wal qabata. Quuqama keessaa qaba. Waan guddoo lama keessaa qaba. Tokko mana barnootaa gaafa an barachuu umuriin kiyya gahu tokko yeroo mana barnootaa galle akka yeroo amma nami pre-KG mana barnootaa kutaa tokkoon dura carraan sun hin jiru mana barnootaa gaariinis hin jiru naannoo itti dhaladhe so godina aanaa Dugda Daawwaa gara godina Booranaatti deemne kiiloomeetirii baay'ee deemne kaane hosteelii baranna so akka mana barnootaa jaaladhu kana godhe quuqama na keessa kee wanni quuqama na keessa tokko waan lama barnooti carraa nami mana barnootaa gaarii baratu hin jiru ture naannoo keenya kana mani barnootaa itti baradhe suni mana barnootaa baay'ee gaarii mana barnootaa qulqullinaan ijoollee kennu garuu qulqullinaan ijoollee kennu malee nami baay'ee mana barnootaa sanatti baratuuf carraa baay'ee arganne carraa baay'ee waan argataniif ijoollee nama muraasa waggaatti nama 10 ijoollee naannoo teenya nama 10 waan fudhatanuuf mana barnootaa sun gosa 3 barsiisaa Gujii fi Booranaaf garra barsiisaa humna mana barnootaa biyya alaati waggaatti nama 60 qofa fudhatu nami 60 isaan fudhatan kun Gujiin nama 10 garri nama 10 namni kun ijoollee naannoo saniiti. Kanaafuu mana barnootaa gaarii ta'e mana barnootaa kana carraan namni achi galu baay'ee xiqqaa waan ta'eef baay'ee limited waan ta'eef animmoo mana barnootaa kana nama haala itti achi galayyuu rakkisaa waan ta'eef boodarra mana barnootaa jabaa waan ta'eef mana barnootaa jabaa akkanaa kana aduu babal'inye an waa'ee fi argadhe kana waa'ee fi argadhee namni baay'een carraa kana dhabee animmoo argadhee irraa fayyadame carraa kana ni bacaa waan dhabee fi haali mana barnootaa itti baradhe sun quuqama keessa kee quuqama sanirraa ka'ee mana barnootaa itti baradhe san ka fakkaatu at least ijoolleen hagan deeme kana akka deemuu danda'anu mana barnootaa irratti xiyyeeffannaa ka kenna keessa tokko quuqama lammaffaa namni mana barnootaa gaarii yoo barate addunyaa irratti dorgomaa ta'a addunyaa irratti dorgomaa ta'uu kiyya dhagge tokko haga 8
mana barnootaa sanatti baradhee afaan oromootiin tootaalii baradhee hawaasa kumboonee dhufee afaan ingiliziitiin barnoota 9 ol qormaata fudhadhee averejii 92 fidee galee yuunivarsiitii Finfinnee takkansaa piriifoorm godhee Awurooppaa dhaqee gaafa piriifoorm godhee soo mana barnootaa jabaa akkasiitti yoo barate carraa akkasii yoo uummata kiyyaa uume dhaloota dorgomaa addunyaa irratti baasuu danda'a ka jedhuu fi mana barnoota qulqullina qabu yoo barsiiche nama jabaa uumuu akka dandeettu dhaloota keessaa baatee fi addunyaa jijjiiruu akka dandeettu kana godhe quuqama waan an xiyyeeffannaa barnoota kan jaaladhu kan godhe jaalachuu viijinii qofa doon ta'ini haali qabatamaa mana barnootaa an keessa baradheef haala qabatamaa sadhan keessa ba'ee fakkaatu wal qabsiise quuqama na keessa uume akka an quuqama sun viijinii na keessatti uume viijinii sun immoo akka mana barnootaa jaaladhu na taasise jechuudha. Waaw guddaa guddisnee isin galateeffanna. Mee ammas keessumaayyuu yeroo waa'ee barnootaa kaasnu dhuguma barnoonni hundee guddina bu'uura dhala namaa keessaa tokkodha. Haa ta'u yeroo waa'ee barnootaa kaafnu manneen barnootaa keessumaayyuu sadarkaa biyya keenyaattis ta'e sadarkaa adda addaatti baay'een jiru. Isaan keessaa waliif akaadaamiin maqaa dhaama akka naannoo Oromiyaatti. Mee waliif akaadaamii waliif kaadhimamaa PhD obbo Gololchi Baallii hariiroo maalii walii qabu? Akkuma reefu sin jedhe mana barnootaa yeroo Awurooppaa baradhisin jedhe akkuma mana barnootaa yuunivarsiitii biyya alaatii fixee dhufeen baaduu maastarsii lama yeroo tokko eebbifame yuunivarsiitii Finfinneetiif yuunivarsiitii biyya alaa barnoota maastarsii lammaffaa Finfinnee jalqabe Awurooppaa maastarsii biraa argadhee deeme riisarchii kiyya walitti fidee maastarsii lama yeroo tokko eebbifame akka waan san barnoota san fixee dhufee gara biyyaatti dhufee yuunivarsiitii biyya tanaa keessaa diinii yuunivarsiitii Rift Vaalii post giraajuweetii fi andar giraajuweetii gara waggaa dheeraa hojjedhe kana keessatti achi keessa ta'ee gaafa hojjedhu waan hubadhe tokko qulqullinni barnootaa biyya tanaa akka fakkaatu baay'ee ilaale qulqullinni barnootaa keessatti naannoo godina addaa naannoo Finfinnee kana Oromiyaa guutuu riisarchii guddaa goone faandingii argadhe ijoolleen mana barnootaa baay'inaan nu bira dhufanu qulqullinni barnootaa gaappiin akka jiru understand godhe achirraa tiimii waliin Rift Valley yeroo isaa hojjedhuu fi ijoolleen Finfinnee waliin baradhu waliin teennee dhaabbilee Oromoo dhaabbilee ja'a diizaan goone dhaabbata san keessaa tokko dhaabbata barnoota walii fi dhaabbata barnoota waliif adda durummaan yaada san namni liid godhaa ture ana hundeessitoota keessallee maqaan kee tokko faara jira nama 20 mana san hundeessine wanni hundeessineef keessaa inni guddaan tokko akkuma siin jedhee mana barnootaa jabaa biyya tanaaf uummata Oromoo mana barnootaa fakkaatu qulqullina barnootaa jabaa akka qabu gaafa sana gaafattee yaada beezii uummata saba guddaa kana gadirraa kaanyee mana barnootaa qulqullina qabu kolleejjii qofa irratti yoo xiyyeeffatu kolleejjii namoota baay'eetti kallattii garaagaraatiin carraa barnootaa aduu argatiin ol dhufu waan ta'eef mana barnootaa ka'umsi isaa uummata keessa ta'e beez gireedii gad aanaarraa piriikeejii irraa jalqabee kolleejjii irratti mana barnootaa baay'ee banuu danda'a ture kolleejjii aduun ta'ee gadii kaanyee mana tokko gaafa jaaruu jalqabdu ka'umsi isaa beeziin isaa hiddi isaa yoon qajeelin ol kaachee nama ergi nama guddatee duuba nama sirreessuu waan hin dandeenyeef saba Oromoo guddaa kana akkaataa guddina isaatiin xiyyeeffannaan barnootaallee gadi ka'ee haga kutaa 8tti xiyyeeffattee kutaa 8 gaafa baatu namni nama guddaa ta'a namni nama jabaa ta'a gargaarsi nama barbaadu kutaa 8 duuba xiqqaa jedhee waan yaaduuf attentionii kiyyaaf humna kiyya guddaa gara uummata kanaatti gadi buusisaaf waliif akkasii hundeessine waliif hundeessaa garee qofa doonteen tokkoffaarra nama jiru yaadi sun yaada kiyya yaadi sun immoo yaada uummata Oromoo saba guddaa kana mana barnootaa uummata Oromoo fakkaatu aadaa eenyummaan qulqullina barnootaatiin barataa dorgoma addunyaa irratti jennee kaanyee achi keessatti hojii gurguddaa hojjennee damee an waggaa tokko waliif gaafa hojjedhu waggaa tokko guutuu kophaatii hojjedhe I was alone for a year waggaa tokko guutuu I was cashier I was janitor I was everything for a year waggaa tokko mana sanjaaree nama tokkorraa nama 3 ta'ee nama 3irraa nama 6 ta'ee nama 6irraa nama 300 ta'ee nama 300irraa gaafa waliif keessaa bahu hojjeta gara 500 wayitiin geenne barataa damee 13 Oromiyaa guutuu banne so waliif keessa wani maqaan kiyya ka'uu fi beezii waliif natti godhe beezii waliif goone Oromoo sachoonne jijjiirama barnoota Oromiyaa guutuu keessatti akka nu dhufu goone namoota dura attentionii barnoota irratti diqqaa kennan akka inni socho'u goone
biroo barnoota Oromiyaa sochoonne magaalota keessatti mana barnootaa banne sochoonne saba keenya sochoonne gara qulqullina barnootaa irratti finne saniif maqaan kiyya boldilii waliif keessa akka jechuudha. Kun kan daawwataa jirtan keessumaayyuu nama jaallatamaa fi kabajamaa dirree barnootaa keessatti quuqama barnootaa kan qabanii fi hayyuu beekaa jaallatamaa lafti Gujii biqilchite. Kaadhimamaa PhD obbo Gololchaa Baallee wajjin turtii taasisaa jirra. Ammas turtiin keessan wajjin haa ta'u affeera keenya gamanaati. Turtii gaarii. Mee akkuma beekamu hojiiwwan barnootaa yeroo baay'ee yeroo kaamu waan baay'eetu dubbatama. Yeroo ammaa kana dhaloonni kun barnoota irratti quuqama inni qabu maal fakkaatanii akkamittiin ilaalta? Barnoota irratti dhugaa dubbachuu biyya tokko biyya ka godhu barnoota biyya tokko yoo jeesuu barbaadde biyya tokko yoo guddisuu barbaadde barnoota irratti xiyyeeffannaa kennuu danda'u qabda. Especially kaarkuleemii irratti xiyyeeffannaa kennuu qabda. Kaarkuleemii jechuun diizaayinii akkuma gaafa bildingii tokko gamoo tokko jaartu diizaayinii architect akka gootu dhaloota akkatittiin jaartu kaarkuleemii is architect for education. Architectii san keessatti akka namni mana barnootaa jaalatus akka barataan wal dorgomus kakaasu kaarkuleemii fi poolisii barnootaa ka biyya saniiti. Amma mana barnootaa jechuun bakka ati waan gaariitti argattu bakka ati dorgommiitti uumtu bakka wanni si kakaasu wanni gara barnootaatti si fidu motiveet si godhu bakka namni barnoota barate yoo fagaatee siin dura deeme bakka nama laalaa rool moodelii laalaa kaarkuleemii laalaa wal dorgommii gootu. Amma yeroo amma gaafate laaltu nami duri fakkeenya nuti duri yeroo barannu nami baay'een doktora ta'uu fedha nami baay'een paayileetii ta'uu fedha. Barnooti biyya tokko yeroo tokko jidduutti nami kaabinee ta'uu fedha jedhuu danda'a. Wanni garaagaraa ta'uu dandeetti. Barnooti bakka ati laalaa deemtu si dhaggisiisuu danda'u qaba. Isa keessatti kaarkuleemii biyyattii keessatti poolisii biyyattii keessatti. Amma yeroo ammaa gaafa laaltu akkaataa dhalooti ittiin barnoota laalu akka nuti duri ilaallu yuumati. Namni amma barnoota akka waan uumaa yuumati jedhanii tokko riwaardingii miti. Namni barnoota barateeyyuu tokko gara ayyuun bulu, tokko akka dansaan jiru, tokko hin qaxaramu, tokko immoo jireenyummaan nama baratee yoo warra kaan wal bira qaddee ilaaltu gadi aanaa. Kanaafuu namni amma ilaalchi yeroo ammaa barnootaaf kennamaa jiru ilaalcha negatiif ta'uu isaatiin wal qabata. Kun immoo maddi isaa qorannoo guddaa barbaada. Qorannoo guddaa barbaada. Nami fakkeenya baay'inni barnoota baratu kun nami yoo baratu kun addunyaa deemuu qaba, kun shuuzu guddaa deemuu qaba, kun guddatuu qaba. Barnoota jechuun deemee dhumarratti bakka ati rakkoo hawaasummaa keetii ittiin furtuu fi bakka ati kalaqa addunyaa uumtee rakkoo addunyaa keessa jiru ittiin furtee rakkoo naannoo keetii keessa jiru ittiin furtee akka namaatti immoo irraa jiraattu waan ta'eef dhaloota immoo kana mara ilaalanii yeroo abdii kutannaa wayii argisiisutti yeroo ammaa mul'ataa jechuudha. Egaa ammas irra deebi'uudhaan hordoftoota amantaa kiristaanaa hundumaatiin baga ayyaana jeel bultii du'aa ka'a gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara 2018 isin ga'e nu ga'e isin jecha kunis jira miidiyaan istiidiyoo isaa keessaa ba'uudhaan keessumaayyuu beektota hayyoota adda addaa adamsuudhaan yeroo yeroodhaan kan isinii dhiyeessu kun ogaa magaalatti kan ta'e magaalaa Finfinnee keessatti argamna. Hayyuu keenyaaf kabajamaaf jaallatamaa kaadhimamaa PhD obbo Gololchaa Baallee wajjin turtii taasisaa jirrudha. Egaa barnoota guddaa argattu jenneetu abdan ammas turtiin keessan wajjin ta'uun affeera keenya gamanaati. Turtii gaarii. Mee keessumaayyuu xiyyeeffannaan isin barnootatti qabaattan bakka guddaa qaba. Akka nama dirree barnootaa keessa jiruttis ta'e kallattii adda addaatiin mee uummata wajjin maaltu wal na barsiisa jettu jaalala uummata biraa akka malee qabdu waan ta'eef uummata biratti illee jaallatummaa qabdu maaltu kana godhe dhoksaan kana maali? Yaa dhugaa dubbatuu fi an baay'ee uummata kiyya jaaladha. Wanni uummata kiyya jaaladhuu fi uummata sanii baranne uummata san keessaa baane uummata sanii baranne uummati nama uummata keessa dhalatu isaaf dhalatu qofa doonteen rakkoo uummata keessaa baate san beekuu danda'u qabda. An attachmentiin kiyya haga ammaatti biyya baay'ee biyya Awurooppaa biyya Faaristii kana
biyya baay'ee deemeera. Carraa biyya alaa jiraadhu argadheera. Baay'ee waan deemeef baay'ee waan aga amma jirutti baay'ee waan deeme waan baay'ee baradhee fi waan arge mara waan dansaa biyya alaatti arge mara gara biyya tiyyaatti gara naannoo Oromiyaatti gara argaa keessaa baay'eetti gara waan na fakkaatutti yookaan gara biyya keessaa dhaladheetti waan mana harkisuu barbaada. Maaf fakkeenyaaf amma bara 2000 waggaarraa 16-17 dura Awurooppaa carraa jiraadhu argadhee akka nama kamittuu dhuunfaa kiyyaaf achi jiraachuu danda'u garuu deebi'ee waan uummata kiyya keessaa haga fi deeme kana dhaadannoon kiyya yeroo baay'ee haga an deeme kana ijoolleen aanaa an keessaa bahee ijoolleen godina an keessaa bahee ijoolleen naannoo an keessaa bahee haga amma deeme kana yoo deemte hin kasaartedhe yaadu because addunyaa akka malee deemne akka malee barannee barachuu qofa doonteen piroojeektii xixiqqaa dhagginu mara ardaa keessaa dhalannetti goona. Fakkeenyaaf mana barnootaa 13 uummata Oromootii banuu danda'eera. Mana barnootaa 13 uummata Oromootii banne carraa hojii nama 500 haga 600 fooronerii haga nama 26-27 biyya alaatti fidee haga barsiisuu damee fakkeenyaaf waliif damee magaalaa Finfinnee kana cinaa Xaafoo dabalatee Bishooftuu dabalatee Sabbataa Amboo Wallagga Naqqamtee Gimbii Beddellee Jimmaa Baalee Roobee Gujii Shaakkisoof Bulee Horaa manneen barnootaa kana gaafa bannu akkanatti moti qaban mana barnootaa waggaa 10 keessa mana barnootaa 200 woy uummata Oromootii banadhee yaadee ture haalli qabatamaan ikoonomii haalli qabatamaan namni kenna barnoota irratti attention namni qabu ilaalcha abbaan qabeenya mana barnootaatti wal qabatee qabu investmentii mana barnootaa akka inni hubatamu malee ani revolutionii mana barnootaa Oromiyaa poolisii barnoota Oromiyaa jijjiiradhee nama hidhatee Awurooppaa dhufe jechuudha. So inni kuni yeroo garagaraatti miidiyaalee garagaraatti interview garagaraa uummata kiyyaaf waan garaa kee uummata kiyya yaadu baay'ee waan dubbataa turee fi bakka deeme godina deeme kamittuu uummata kiyya irraa jaalala guddaa qaba. Keessattuu immoo bakka itti dhaladhee ardaatti dhaladhee Projektii xiqqeetti birrii 100 ta'e miliyoona 1 ta'e ifi qofa jiraachuu doonteen aanaa keessaa ba'ee ganda keessaa ba'ee yaada uummata sanii barbaachisu dhuunfaanis ta'e gareen ifi ka hojjechuu danda'u practical uummata kiyyaa dhaqee waa itti himuuf kaa waan gorsuuf ijoollee dargaggoo maandhoota tiyya waan gorsuuf waan danda'u immoo waan godhuuf waan immoo humna kiyyaa ol ta'e waan uummata kiyyatti himuu fi so I can say I'm selfless jechuu uummata kiyyaa fi haga hojjechuu qabu yoo hojjechuu baadheeyyuu haga yaadu yoo hojjechuu baadheeyyuu waa yaadu guddaa uummata kiyyaa waa wanni jedhuu fi jaalalaa fi kabaja uummata keessaa ba'ee uummata Oromoorraa uummata biyya tanaarraa particularly namni immoo bakka itti dhalatee irra si beeka waan ta'eef fi kanaaf uummata kiyyaa na jaala icciitiin namni kiyya na jaalatu waan dhaggadhee waan dhaga'ee uummata kiyya biraan baas fakkeenya tokko sitti hima durii yeroo jalqabaatiif 1990 dilla dhufeera 1990 gaaf dilla dhufu kaatolikiin konfiraansii wayii konfiraansii kaatolikii baradheanii 1990 gaaf dilla dhufu yaabelloo haga dillaa ganama baanee saati 11tti dillaan baane makina xiqqaa tokkoon deemna namicha kanatti makina oofuu hin dandeenye moo makina kanatti deemne moo akkamiin namni ganama saati 2tti yaabelloo baay'ee saati 11 dillaan baana ka jedhu surprise ta'e ture latsu nama lafa nu saati tokko makina oon dillaan baay'ee nafnu caccabee ijoollee xiqqoollee adoo uummata Gujii mara fe'ee magaala dillaa adoo dhaggisiisee deebi'ee ka jedhu fayaada jechuudha 1990 you can imagine I was grade 3 kutaa 3 baradhaa yeroo sanii so kutaa 3tti dilla dhufee uummata Gujii mara adoo dilla dhaggisiisee deeme akka kiyyatti dilla jechuu yennaa sanii naaf waan mara magaala gudditti jedhee akkasitti yaade 96 hawaasa baradhaa 96 hawaasa baradhu waa hawaasan akka ammaa kana dilla caaltee argamti waan dhaqu mara bakka dhaqu mara adoo nama kiyya jedhee hawwiin tummaarraa dhutti jaalal kummaarraa dhufaa aga yuunivarsiitii baradhu kutaa 10 fixee ijoollee bulee horaarratti walitti qabee addee garagaraatti walitti qabee ingilizanyaa barsiisa aga yuunivarsiitii Finfinneetti giraajuutti godhutti hanganna ganna ijoollee barsiisa biiroo barnoota magaalaa bulee horaa akka malee kan galateeffadhu biiroo naa eeyyamanii elementaari mana barnootaa naa eeyyamanii haga ijoollee 300 haga ijoollee 600 achitti ijoollee barsiisaa kaffaltii tokko malee birrii 10 20
jedhamu ijoollee irraa galmee fuunee barsiisota jajjabduu haaskuulii walitti qabnee ijoollee dandeettii qaban yuunivarsiitota irraa orgaanaayis goonee tiimii san liidi gochaa turre nuti nama lama namni waan san jalqabne achi tiimii goonee achi waan san ijoolleen nuun duubaan limaan nutti teennallee itti dabaranii akka hojjetan. It was from that achirraa ka'ee wanni mul'ata barnootaa kun mana barnootaatti baradhe irraa ka'ee waan gannaa hojjennu san irraa ka'ee yuunivarsiitii haga fi deeme Awurooppaa gaafa dhaqu moor san caalaa ammoo akkuma nama deemee fi nama deegee wodhagga akkuma jedhan san yennaa biyya gara garaa dhaqee deebi'u Itoophiyaan amma Finfinnee har'a bareeddatuun gaafa jalqaba Awurooppaa dhaqee deebi'u nama asii fincaa dhaqe na fakkaata akka malee diqqoo ta'e jechuudha. Kanaaf akkuma deemtuun mataan kee bal'ataa akkuma deemtuun waan dansaa uummata keetti yaadda akkuma deemtuun waan guddoo saba keetti yaadda achi deebi'ee uummata Oromoo karaa barnootaatiin jijjiiruu dandeenya akka jedhu kana qabadhee icciitiin biraa adoonteen ana gamma uummata bulchiinsa kiyya dhagganii jiranu uummata bulchiinsa kiyya dhagganii jiranu waan diqqoo beekumsi diqqaa qabu saniin adoo ifi hisatin adoo ifin qabin uummata kiyya waan kennaa turee fi uummata kiyya na jaalatadha yaada mooraan immoo san caalaa akka malee uummata kiyya jaaladha. PhD obbo Gololchi Baalli mana barumsaa keessumaa Great Africa Face Academy kan jedhu wajjin hariiroo maalii qabame? Great African Face Academy dhaabbata kun dhaabbata kampaanii guddaa Great African Face Academy achi jala mana barnoota African Face Academy ka jedhu akka dhaabbata san jalatti African Face Academy yeroo ammaa gara hojiitti seenee ka hojjetaa jiru mana barnoota san walitti dhufeenni kiyya it is this my second chapter in education maafi waliif gaafa hundeessinu waliif keessaa sheeri guddaa qaba akka nama yaada fideetti tokkoffaarra jira uummata Oromoo mobilize godhee abbootii qabeenyaa biyya tanaa mobilize godhee dhugaa dubbachuuf saba guddaa mobilize godhee gara nama sheerii 5,000 ol ta'e sheerii bitatanii dhaabbata uummata bal'aati dhaabbata uummata bal'aa akka barbaadde hojjechuu akka barbaadde leccheruma siyaasa leccheruma biizinesa uummata keenya hubatu wal qabatee akka barbaadde deemuu dhabuu dandeetta gaafa san keessa baa'u yookaan gara cinaatti gaafa qabamu ani immoo barnoota fedha barnoota waan fedhuufi barnoota malee waan dhibiillee yoo gara bulchiisaa fadeeme malee barnoota malee gara waan dhibiillee guddoo wanni jedhu inni quuqama addaa qaba barnoota wal qabatee I forced baaduu jechuun quuqama guddaa qaba barnoota irratti dhaloota kanaa karaa ittiin shep godhu karaa ittiin jijjiirama addunyaa tanaa keessatti nama kiyya akka inni hirmaatu godhu keessaa tokko waan ta'eef an barnoota akka madda biizinesaa birriirraa dhaggadhee ittiin jiraadhu adoon ta'e barnoota tuulii dhaloota ittiin jijjiiru jedheetti kan qaban itti meeshaa uummata kiyya ittiin jijjiiru meeshaa uummata kiyya dorgomaa addunyaa ittiin taasisu ka godhu barnoota akkasii qabadha malee barnoota bakka namni daabboo itti nyaatu mana jireenyaa ittiin jaaratu kan namni makina itti oofu mitina ani bakka ani uummata kiyya itti jijjiiru bakka ani dhaloota itti jijjiiru bakka dhaloota at least haga an deeme jechuun haga diqqaa deemee jiru dhugaa dubbachuuf haga an deeme diqqaa moti san jechuun fakkeenya yuunivarsiitii Awurooppaatti biradhee yuunivarsiitii Awurooppaa dabra hanfaatti akka ijoolleetti deemtu barbaada dabranii akka deeman profit kan ta'uu danda'u ijoolleetti akka dabranii deeman garuu haga an deeme yoo deeman kasaarre jedhee waa amanuu fi chaapterii lammaffaa ma second journey in education ka jalqabe Africa natti hundeessa natti hundeesse yaada kiyya akkuma waliif yaada godhee nama baay'ee mobilize godhe san amma kana ifuma kiyya maafi gaafa waan tokko hundeessitu gaafa nama bacaa waliin qabdu tokko namni gari mul'ata kan beeku lama gaafa dhaabbata tokko guddatu namni gari kiyya siin jedha gaafa ni laafu keeti siin jedha murteessuu keessatti yeroo baay'ee rakkatta kana ispiida guddaan akka deemuu danda'uuf kana yaadee xiinxalee it is second chapter second journey in education jedhee Great African Face Academy ka jedhu kana natti hundeesse dhaabbata ammaatitti waliin qabu or dhaataa nama barnoota irratti hojjechuu danda'u itti dabala milkaa'ina barnoota biyya tanaa milkaa'ina barnoota naannoo tiyyaa milkaa'ina barnoota gandatti dhaladhee aanaatti dhaladhee godinatti dhaladhee fi Oromiyaa karaa barnootaatiin hiriira addunyaa keessa galchiisaa fi ka hundeesse exclusively ka hundeesse jechuudha. Kaadhimamaan PhD obbo Gololchi Baalli Great Africa Face Academy hundeessaa fi qindeessaa dhaabbata barnootaa kanaa kan ta'an wajjin turtii taasisaa jirudha. Ammas egaa turtiin keessan wajjin ta'uun immoo affeerra keenya gamanaati. Mee manni barnootaa kun eessatti argama? Manni barnootaa kun ammaa fi magaala Bulee Horaatti damee isaa tokkoffaa banateera. Magaala Shaakkisootti bara dhufu magaala Shaakkisoo magaala Fincaatti
banamiisaaf qophaa'eera. Tokko jennee bulee horaatti jalqabneerra gara adoolaa wayyuutti gara shaaksoota already mani kireeffamee hojii isaas seenaa jira. Fincaarratti mani ijaaramaa jira. Amma immoo bulee horaatti already mani barnootaa function ta'e hojii hojjechaa jira jechuudha. Kutaa meeqa qaba kun? Mani barnootaa kuni kutaa bu'uura boriitii jalqabee keejii kaasee haga kutaa 8tti amma haga kutaa 4tti barsiisaa jirra. Bara dhufu haga kutaa 8tti deemnaa jechuudha. Keessumaayyuu kaadhimamaan PhD obbo Gololchi Baalli yookaan immoo hundeessaa fi qindeessaan Great African Face Academy kana sadarkaa gadaanaatti maaliif xiyyeeffata? Yaa wanni am sadarkaa gadaanaatti mana barnootaa yeroo baay'ee xiyyeeffadhuu fi moodelii an fudhadhu yeroo baay'ee moodela mana jaarisaati. Mana gaafa jaartu beezii midhaasita. Amma mana fooqi gurguddoo arra irratti eenyu tana fooqi gurguddoo biyya magaalaa Finfinnee kana keessa jirtu kana fooqi bakka kamitti ijaaramu yoo ilaaltu kiiloomeetirii meeqa lafa jala irii gadi qotta. Baay'ee meetirii meeqa irii gadi qotta. Wanni ati gadi qottuuf dhakaa gurguddaa nyaatti. Wanni ati lafa keessatti gadi jaartu suni fooqii waat fooqii ol jaartu sun achi wal gitaa baasiin achi baacha. Mana tokko investmentii guddaan lafa jala baacha. Wanni ati jala baachuuf ani gaafa deemsa kiyya keessatti baay'ee gaafa deemee argu ifumarraa akka moodelaa ifumarraa akka sampliitti gaafa laalu wanni an xiyyeeffannaa mana barnootaa gadaanaatti kennu waan lama. Tokko ifee kiyyaa kutaa tokko ga 8 baradhe afaan Oromootiin baradhe hawaasaa dhufee afaan Ingiliziitiin barnoota 12 Ingilizanyaan qorame yookaan imagine afaan Oromootiin baradhe Oromiyaa keessatti deebuuf dhufee naannoo kibbaa dhufee barnoota 12 Ingilizanyaan qormaata fudhadhe average 92 fidee komboonii seene. So kana maarraa ka icciitii waan kanaa jedhee gaafa laalu tokko akka gaarii baradhe mana barnootaa gaarii baradhe. Lammaffaa afaan dhalootaatiin afaan dhalootaa sirrii baradhe. Sadii namni tokko kutaa tokko haga 8 yoo akka gaarii barate achiin duuba barnootiin galaaf. Afaan barbaadetti xiinxalatuu danda'a. Deeggarsa yoo barsiisaa achiin duuba dhabeeyyuu baay'ee dubbisee isaa galuu dandeetti. Wanni an xiyyeeffannaa guddaan tokko an gadi aana kennuuf yoo dhaloota gadi aanatti irratti hojjette ol bahee dabee sirreessuuf baay'ee waan rakkisuuf gaditti tokko amala ijoollee irratti sirriitti hojjetta. Akademii irratti sirriitti hojjetta. Laangweejii irratti sirriitti hojjetta. Beezii barnootaa jabaa kan kennuu dandeettu ani xiyyeeffannaa guddaa ka barbaadu piroofeesarri kan qacaramuu qabu namni qabxii gurguddaa qabu ka barsiisuu qabu kutaa 8 gadi jedhee amana. Kana practically an kutaa 8 booda deeggarsa barsiisaa irraa argadhe baay'ee xiqqaadhe yaada. Kanaaf waan xiyyeeffadhuuf inni guddaan tokko kutaa tokko keejii kaasaa kutaa 8 irra waan xiyyeeffadhuuf tokkoffaa ifi kiyya teest godhee argeera. Lammaffaa barnoota achi qabdee jennaa ka olii supervisionii xiqqaa barbaada tokko kana. Lammaffaa bakka saayinsii fi teekinooloojii laangweejiin saayikooloojii digirii maastarsii saayikooloojii qaba. Laangweejii kan itti barachuu dandeettu tokkoffaan gadi aanatti. You can be the best English speaker, the best language performance keetii language efficiency kan itti dabalachuu dandeettu gadi aanaarratti. Kanaaf tokko kana. Lammaffaa akkuma yuunivarsiitii hojjedheeraan post graduate under graduate hojjedheera. Gaafa ijoollee tan hojjedhu qulqullina barnootaatti wal qabsiisee yoo gadi aanatti hojjette malee yuunivarsiitii fiddee waan ati fiddu hin jiru. Ani ijoollee baay'ee barsiiseera. Ijoollee baay'ee gorseera. Maastarsii riisarchii baay'ee gorseera. Ijoollee baay'ee barsiiseera. Barataa 10,000 ol magaalaa Finfinnee keessa ijoollee barsiise qaban. Ijoollee sana gaafa barsiichuu hin rakkatu. Presenteeshinii godhuu hin rakkatu. Gaafattee analysis godhee deebisuu hin rakkatu. Kun maarraa ka'ee xiinxalee riisarchii guddaa Oromiyaa godina 20 keessatti qarshii 400 ol baay'ee hojjenne. So I have figured out, I have identified that the best place we start education should be lawyer irraa jalqabuu qaba jedhee qulqullina barnoota kan eeguu dandeettu gadi jedhee jalqabee moodalitii ki achi haga achi qofa dhaaba jechuu miti. Achi ka'umsa godhadhee ijoollee tiyyaa take ofii isaanii erga bareecheen booda ijoollee tiyyaa gara haaskuuliitti gara higher tertiary levelitti ijoolluma tiyya qabadhee ol deema ka jedhu. Waliifillee dizaayiniin kiyya akkas ture. International University haga International University deema. Gaafa gara International University deemu percent 70 ijoollee tiyya beezii
PhD jali ol fudhadhe qabadhe University biraarraa biyya alaarraa iyyuu percentii 30 fudhadhe percentii 70 ijoolleetii ya Oromiyaarraa dhuttu qabadhe international competent student uumna inni kan nuti mootoo qabanne keessaa tokko isa kana yeroo foonnan gadi xiyyeeffadhe achi dhaaba jechuu kiyyaamati achi ijoolleetii qabadhe onni godha amma ijoollee kutaa 3 kutaa 4 kutaa 5 irra na bira dhufan baay'een gammadu do you know why ado resource jiraate 100% pre-KG jalqabe achi ol guddisee deeme ijoollee addunyaa tanaaf hiikaa ta'an ijoollee uummata keessaa baay'ee hiikaa ta'uu danda'an ijoollee innovation beekaman ijoollee saayinsii research aanaa keessaa baanii godina keessaa baanii ijoollee rakkoo deebanii ta'an odoo ta'e ijoollee deebanii rakkoo naannoo sanii furan ta'uuf saayinsii akkanan isaa barachuu qaban jedhee kanaaf xiyyeeffannaan kiyya sarkaa gadaanaatti ka xiyyeeffadhuuf jechuudha. Maajabaaf kabajama jaallatamaa fi beekaa fayyuu keessumaayyuu ala jireenya isaaniirraa kan isin baratanii fi hojiiwwan adda addaa ammas hojjetaa kan jiraniif jaallatamaaf kabajamaa kaadhimamaa PhD obbo Gololchaa Baallee wajjin marsaa tokkoffaa taasisnee asirratti goolabna. Egaa marsaa lammaffaa hanga wal agaruutti ammas irra deebi'uudhaan hordoftoota amantaa kiristaanaatiin baga ayyaana jalbultii du'aa ka'a gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e nu ga'e isiniin jenna. Ammas YouTube channel Kunistira Media subscribe like share comment gochuudhaan maatii Kunistira Media ta'a.